sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa agayya 17 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isinii waliin turu ani qalbeessaa dhangiyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattumaan gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Godina Lixa Shaggar aanaa tokkee kuttaa'ee fi magaalaa Gudaritti sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa duulli gabaa lagannaa qabeenya ofii gabaa laguu diddaa gibiraa fi gidiraa uggura sochii geejjibaa dhaabuu fi hojii dhaabuun daran jabaatee waan itti fufeef mootummaan abbaa irree wayyaanee waraana agaazii uummata irratti bobbaasee uummata shororkeessaa jiraachuu maddi oduu qeerroo Gudarii fi tokkee kuttaa'ee gabaasan. Adeemsi kun immoo diddaa uummataa ittumaa daran jabeessaa jiraachuu itti dabaluudhaan qeerroon Gudar gabaaseera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa Mogor keessatti duulli lagannaa gabaa bifa nama ajaa'ibuun guyyoota baay'eef jabaatee itti fufeera. Guyyaa sanbata duraa Mogor keessatti gabaan reejii gabaa guddaa torbanii yommuu ta'u sababa duula lagannaa gabaatiin namni kamillee gabaadhaaf akka achitti hin argamne dhaga'ameera. Guyyaa kana mootummaa wayyaanee maqaa qaraxa funaanuutiin galii guddaa argachaa kan turte yoo ta'u duulli lagannaa gabaa madda galii wayyaanee hongeessee jira. Ergamtoonni wayyaanee uummata doorsisanii baasuuf yaalanillee namuu gurra itti laachuu dhabuurraan abdii kutataniiru. Akka odeeffannoon achirraa arganne ibsutti bulchiinsi OPDO aanichaa sochiin uummataa humna keenyaa ol ta'ee jira jechuun akka abdii kutataa jiran baramee jira. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana keessatti aanaa Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii keessatti yeroo uummanni lagannaa gabaa taasisaa turetti jaleewwan wayyaanee gabaa bahanii daldalachuuf yaalan humna qeerroo magaalichaan bittinfamanii jiru. Sababa kanaan waraanni wayyaanee dhukaasa humnaa olii banuudhaan magaalatti shororkeessaa akka ture qeerroon bakkichaa nuuf gabaaseera. Qabsoon Oromoo sadarkaa duuba deebi'uu hin dandeenye qaqqabuu isaa diinnis firris hubateera. Godina Harargee Bahaa aanaa Gursumii fi magaalaa Funyaan biratti sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa falmaan daangaa lafaa Oromiyaa wayyaaneen murtee Somaalotaaf kennite hatattamaan deebi'uu qaba jechuun duula gabaa lagachuu fi qabeenya ofii gabaa laguu uggura geejjibaa baasuu fi diddaa gibiraa dabalatee roorroo daangaa darbee teenyee ilaaluun furmaata miti jechuun qeerroo fi uummanni wal ta'uudhaan hiriira mormii guddaa geggeessanii jiru. Wayyaaneen waan qabdee gadhiiftu wallaaluun oliif gadi wixxisaa akka turtes dhaga'ameera. Godina Kibba Lixa Shaggar magaalaa Walisootti sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa duulli gabaa lagachuu fi qabeenya ofii gabaa laguu diddaan gibiraa uggura sochii geejjibaa dhaabuu fi hojii dhaabuun guyyaa 5ffaaf daran jabaatee itti fufee jiraachuu qeerroon magaalaa Walisoo gabaasan. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandiitti sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa duulli gabaa lagachuuf qabeenya ofii gabaa laguu diddaan gibiraa fi uggura sochii geejjibaa dhaabuun daran jabaatee itti fufee jiraachuu maddi oduu qeerroo Mandiirraa ifa godhee jira. Tarkaanfiin dhaamsaa fi karoora qeerroo bilisummaa fudhachuu diduun diina jala kaatan tuffii qeerroos haa ta'u magaalota keessa konkolaataa sochoosan har'as ta'ee kaleessaa Shawaa Lixaatti adabni kennamuufiin itti fufeera. Konkolaataa 4 magaalaa Amboo fi Giinciitti hojiin ala ta'aniiru. Akkasuma magaalaa Gudar keessatti konkolaataa Golden Baasii irratti tarkaanfii jabaan fudhatameera. Buufanni konkolaataa Askoo gara lixa Oromiyaa imalchiisuu akka cufamu tahuu baatu konkolaataa Askoo dhaabuu irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu waraqaan akeekkachiisaa naannoo buufata konkolaataa Askootti facaafamu qeerroon beeksiseera. Godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Sanbateetti guyyaa gabaa irratti mootummaan wayyaanee qeerroo Oromoo naannichaa baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufan sodaa irraa qabuun ulee fi cuubee hidhatan irraa saamaa oolan.
warra ofirraa mormatees reebichaa fi sakatta'insa cimaa irratti taasisaa akka oolan gabaasni sanbateerraa nu ga'ee ifa godhee jira. Qeerroon Oromoo Wallootis dinnee didaa jechuun fuuldura diinaa dhaabbachuun keenya shakkii takka malee itti fufaa jechaa oolaniiru. Magaalaan Sanbatee diddaa yookiin mormii gabaa lagannaa gaggeessuun torban darbe keessa sirnichaaf jibbinsa qaban agarsiisaniiru. Godinni Walloo atattamaan bulchiinsaa dararaa naannoo Amaaraa jalaa baatee gara Oromiyaatti akka deebitu gaafachuun qeerroo Walloo waggoota dheeraadhaaf falmii gaggeessaa turan. Ammas gaaffiin Oromoota Walloo kanuma. Oromiyaa bahaa aanaa Gursum Araddaa Bakakkaa magaalaa Qoree fi naannawaa isheerraa uummata buqqaasuun akkuma itti fufetti jira. Liyyuu poolisiin buufata fayyaa Goree saamanii turan dukkaannan kan Oromoo ta'an kan abbaa qabeenyaa magaalaa Goree kan Abdii Alii dabalatee dukkaannan hedduu liyyuu poolisiidhaan saamamanii jiru. Jiraattonni araddoota sanarraa buqqaanii miilaan gara bakka biraatti yaa'aas jiru. Namoonni bakkichaa deeman tokko tokko akka himanitti nuti Oromoodhaan gargar ba'uu hin dandeenyu isin yoo feetan ofirraa nu yaasaa jechuun waajjira bulchiinsaa aanaa Gursum keessa qubatanii akka turan qeerroon Gursum gabaasan. Godina Lixa Shawaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudaritti gaafa guyyaa 6/12 2009 akka lakkoofsa Habashaatti ergamtoonni mootummaa wayyaanee halkan mana itti cabsanii ijoollee 37 qabanii akka deeman qeerroon gabaaseera. Ijoollee kana kan qabsiisee agaazii waliin ta'uudhaan basaasaa wayyaanee kan ta'ee fi yeroo ammaa kana poolisiin kun poolisoota biraallee yakkaaf kan saaxilaa jiru poolisii maqaansaa Magarsaa Urgeessaa jedhamu ta'uun beekameera. Kanaaf namoonni isa wajjin hojjechaa jirtan akka irraa qusattan isin beeksifna. Namoonni qabaman kunniin qaamni isaanii miidhamee yeroo ammaa yaalii tokko malee namni 37 sanqalleetti hidhamanii reebamaa jiraachuu isaanii dhaga'ameera. Dargaggoota kanneen keessaa kan akka malee miidhamee rakkoon irra ga'aa jiru Gishoo Daani'el, Yuunee Daani'el, Ashuu Lammaa, Alamaayyoo Warquu, Lataa Gammachuu fi Tsaggaayee kanneen jedhaman yaalii tokkollee utuu hin argatiin dararamaa akka jiran himame. Basaasaa kana dhabamsiisuu qabna waan ta'eef bakka argitanitti nuuf hordofaa jechuun qeerroon Gudar dhaammatan. Falmaan daarii Oromiyaatii fi Somaalee Booranaa hagaa Harargeetti waan bara hedduu as deemaa turedha. Kaan lafti akka gaafa riiferendamiin durii ba'een jiraachuu maltee jedha. Kaan immoo riiferendamiin sun akka dansaa qajeeltee hin baane jedha. Akka dhagahaa jirrutti Harargee bahaa fi Harargee dhihaatti araddaan 27 Somaaleef kenname akka jiru beekameera. Fakkeenyaaf aanaa Gursum ganda 7 hanga 8 dhiyoo kana bulchiinsa naannoo Oromiyaaf federaalatu mallatteessee naannoo Somaaliitii kenne jechuun odeessii nu geessinii addeessiti. Araddaan Harargee bahaa amma Somaaliif kennan kanneen akka Kulmiyyee, Nooleeyyee, Warra Alii, Warra Guyee, Bakakkaa, Qoree, Resii fi Firiyyee kanneen jedhaman akka ta'an hubatameera. Araddaa wal dhaba qabu kana keessaa namni 10,000 akka jiraatus ibsameera. Oduu biraan hooggantoonni Koongireensii Federaalistii Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himataman obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa mana murtii kijibaa wayyaanee lidataatti dhiyaatanii himannaa kijibaa isaan irratti baname irratti arfan isaaniiyyuu yaada isaanii mana murtichaaf ibsataniiru. Hanga jimaataatti ragoonni ittisa isaaniis ni dhiyaatu jedhameera. Garuu dhimmichi himannaa siyaasaa malee himannaa seeraa waan hin taaneef murtee haqaa karaa seeraa dhaddacha kana irraa eeguun waan hin amaleeffatamne akka ta'e beekamaadha. Gartuun wayyaanee ilmaan Tigraay qabeenya Oromiyaa waggoota 26 saamaa turte keessaa muraasa Oromiyaa keessatti mana adda addaa ijaaraa akka turan namni hunduu ni beeka. Akkasumas baankii wajjin waan hojjetaa fi qabeenya horataa kan turanis qabeenyummaan isaan kan Tigrootaa kan ta'e baankiiwwan Wugaaganii fi Ambassaatti fayyadamaniiti. Ammaan booda akka kanaan duraatti itti fufuu akka hin dandeenye waan hubataniif qabeenya saamanii Oromiyaa fi Finfinnee keessatti manaaf gamoo ijaarratan hundumaa karaa danda'an hundumaan qarshiitti jijjiirratanii fudhatanii deemuudhaaf qophaa'aa jiraachuun ifa ta'eera. Kanaafuu kan danda'an hunda gurguruudhaaf waan yaalaa jiraniif Oromiyaa fi Finfinnee keessatti eenyumtu akka qabeenya Tigrootaa kanaa irraa hin bigne. Oromiyaa fi Finfinnee keessatti baankiiwwan akka Baankii Intarnaashinaali Oromiyaa, Baankii Awaashii fi Baankiin Waldaa Gamtaa Oromiyaa qabeenya Tigrootaa kamiyyuu qabatanii liqaa akka hin kennine irra deebiidhaan isin yaadachiifna. Dhumarratti magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin suuqii daldalaa cufuu itti fufee jira. Tilmaamni galii guyyaa dabalamee gibirri nuti baafnu nutti hammaate jechuudhaan daldaltoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa mormii gabaa lagachuu gaggeessaa turan itti fufanii jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaa turan.
Mormiin isaanii kan biroon hooggantoonni siyaasaa kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa fi Dr. Mararaa Guddinaa nuuf haa hiikaman kan jedhu ta'ullee dubbataniiru. Gaaffiin gibirri akka xiqqaatuuf dhiyeessine ammayyuu deebii hin arganne jechuudhaan mormiin kun Oromiyaa bakka tokko tokkotti itti fufee jira. Akkuma kanaan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessa daldaltoonni jiran torban darbee guutummaan isaanii manneen daldalaa cufanii bajaajii dabalatee geejjibni socho'aa akka hin turre ta'uu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Amboo kanaaf sababa ta'an kan ittiin jedhee abbootii qabeenyaa to'annaa jala oolchuu isaa qeerroon Amboo nuuf ibsanii namoota kana wabiin gadhiisuuf maallaqa guddaa gaafatamaa jirus jedhan. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiilooheersii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii deebanii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa Jaal Michuu Lammiin dhiyaatutan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Absoon ayyoota keenya kaleessa jalqabame har'a sittuma jira dhiigaatiin galmeeffame. Har'as falmachaa jirra lubbuu qeerroo fabbooti qotee bulaaf daldala meeqnitti wareegame erga obboleessa keenya erga obboleettii keenya. Erga obboleettii keenya meeqa lubbuutti dhabnee dugda galuun hin malu yoomuu kun waan hin mallee. Yoomuu kun waan hin mallee. Keenya irratti qabroomne sobaa jiraachuun kun silaas warra jirtu maaf kaatee diinaan lofte jabaatu wareegama lubbuu keersaa kaffalte obbolaa keessa hafe maaf ifatti hin baafattu fayeera narra koraa lammii garaan si aartu. Gabrummaan jiraachuurra loleetan akka dhiira diina jeese illee du'e dhiigni koo bilisummaaf galmee dhugaa akka taatu. Galmee dhugaa akka taatu. Haala nyaatu saba koo barataa armaan Oromoo dhugaan keessan jallannan diduun falmattan malee badii maal dalagamoo. Eenyummaaf quuqamtanii karra saasaan dhumtanii wayyoo gubadhaanii. Qabsoo adda bilisummaa jabaadhu jabee koonus kan irra toltu gachaana Oromoo koo waboo konuuf suma guyyaatti dhugaan kee kenirtu saayinu sidee qotee lammiin kee sidharree dakkiin kanaaf ta'ee diina kee fichee qeerroon kee jajjabee kakileensa eenyu beeku galmee deemsa saayintis qabnaa onneessaa ofeessa. Salagada marfamte samni ke sorrodana chuchamte kandu ka falmatu na jefama kangara jiratu kabajama nabumati kenya ya jama adigan kadolu adirkama jalanen jiranu usaba kajiru taka anu jalkaba amare namangu ku kabiki tanani da adwanuti alilu kakasadu fikir sikirna gabe sonuti Naga pili somnuti, naga pili somnuti, naga pili somnuti, naga pili somnuti, naga pili somnuti. Kailo miko, ake kakida tichufudan, kesi hankoke, kapi fachaji raga samadi wali tendefu, bakati
jirru diina battaataan dhugaa awwaallee gara buluun diina galan kan obbolaake faayidaaf darbuu diinatti laal dhufe baabiyyaa argina kantu boollatise kanaaf lammii koo karaa deemtuu fi wanni nu dhaaltu gumaa ilmaan kee dhiiga lolaateef ni bablaanattu gumaa ilmaan kee dhiiga lolaateef ni bablaanattu 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 dhiiga lolaateef ni bablaanattu. Tokkicha dhugaa fi furmaata dhumaa rakkoon siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Oromoon qabu hundeedhaan furamuu kan danda'u sirni siyaasa wayyaaneen uummata keenya irratti diriirsite yoo hundeedhaan buqqa'ee dhabamsiifame duwwaadha. Hedduun keenya akkaataa itti sirni mootummaa abbaa irree dhabamsiifamu irratti mala dha'uu dhiisnee wayyaaneen keessattuu OPDO'n akka jijjiiramtuuf waaqa kadhachaa jirra. Kun dogoggora daangaa hin qabne ta'ee namatti mul'ata. Dhugaa dubbachuudhaaf OPDO'n hanga barbaaddelleen yoo jijjiiramte gaaffii uummata Oromoo hundeerraa buqqistee deebisuu akka hin dandeenye jala muramee beekamuu qaba. Kana namni kamuu waan shakkii qabu natti hin fakkaatu. Gaaffiin saba Oromoo bal'aadha. Kanneen keessaa muraasni inni jalqabaa fi gaaffii bilisa ta'anii ofiin of bulchuu yookiin gaaffii abbaa biyyummaati. OPDO'n gaaffii uummata Oromoo jaarraa ol lakkoofsise akka matumaa deebisuu hin dandeenye gaaffii bu'uuraa kanadha. Oromoon bilisaan uumamee bilisa ta'ee jiraachuu dhorkamuusaa nuffeera. Jibbeeras. Kana ammoo kallattii garaagaraan mormii isaa dhageessisuu irraa duubatti jedhee hin beeku. Egaa sababa kanaaf yeroo Oromoon kumaa kitila du'ee lafeen caccabee kitimu biyyarraa godaanee gariin irbaata bineensaa ta'ee gariin biyya ambaatti mankaraaru kanneen kaan mana hidhaatti rakkoo fi gidiraan irratti wal furu kana OPDO'n osooma jirtuuti. Kanaaf OPDO'n karaatti mirga kana goonfannu nuuf mijeessiti jedhanii abdachuun qaanfachiisaadha. Gaaffiin uummata Oromoo warra bu'uuraa keessaa kan biraa halduree tokko malee Oromoonni mana hidhaatti ugguramanii jiran gadhiifamuu akka qabanidha. Akka heera biyyattiitti mootummaa kana mormuufis ta'e deeggaruuf namuu mirga qaba. Ulaagaa paartii guutuunis paartiiwwan hundeeffamanis ni jiru. Haa ta'u malee hooggantootaa fi deeggartoonni paartiiwwan mormitootaa akkasumas kanneen mootummaa kanaaf mormii qaban dhageessisan hedduun mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiru. Labsii fi seerri ulaagaa hin qabne isaan qabee Oromummaatti kanneen yakkaman kunniin akka gadhiifaman ammoo OPDO'n gochuu akka hin dandeenye argaa dhagaa jirra. Kan biroon mootummaan abbaa irree wayyaaneen namoota bara turtii sirna ishee keessatti haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamaniif yookiin miidhamaniif beenyaa akka kaffaltuu fi namoonni yookiin qaamonni yakka kan hojjetanis seeratti dhiyaachuu akka qaban uummanni Oromoo ni amana. OPDO'n ammoo qaama kanaa taatee osoo jirtuu quuqqaa sabaa qabattee ofirratti adaba murteessiti jechuun sobadha. Qaamni ajjeessaa fi ajjeesaa miidhee miisisaa saamee saamsisaa jiru tokko ummatumaa aantummaa ummataa qabaatee namoota yakka akkanaa dalagan seeratti dhiyeessa jedhanii yaaduun gowwummaa guddaadha. Kanaaf OPDO'n hamma fedhe jijjiiramtullee jijjiiramni OPDO keessatti dhufu deebii gaaffii ummata Oromoo ta'a jedhanii yaaduunis of gowwomsuudha. Seenaan uummata Oromoo kan waggaa 125 oliif diinaan jal'ifamee barreeffamee barsiifamaa ture bakkatti deebi'uun seenaan dhugaan sabichi qabu barreeffamuu akka qabuu fi kan kana fakkaatan illee gaaffii uummata Oromoo isaan ijoo keessaa tokkodha. Egaa OPDO'n seenaa naqaa barraa'ee golgaa duubatti ilmaan Oromoo ajjeefaman eeyyamuu hin dandeessu. Seenaa namni xureesse seenaa namni jal'ise tokko mirga ittiin seenaa dhugaa taleela sana barreessinee dhaloota barsiifnu nuuf eeyyamtii laata jennee eeguun waan hin yaadamnedha.
kitaabileen seenaa Oromoo dhugaa addeessan danuun gabaarraa ugguramanii yeroo gubaman argaa dhaga'aa jirra. Seenaa haqaaqame dookumentarii fi fiilmii gaggabaaboon miidiyaa Oppiidiyoo irratti darbaa akka turee fi jiru namuu quba qaba. Oppiidiyoon ofii masheefuu qaamota seenaa fi seera Oromoo jal'isan keessaa kan hangafaati. Kanaaf kana hundumaa ilaalaa jijjiiramni Oppiidiyoo keessatti dhufu gaaffii hundee uummata Oromoo deebisu jedhanii abdachuun qoosaa fakkaata. Gaaffiin ilmaan Oromoo warri ijoon kana qofa miti. Kanneen kana akka fakkeenyaatti kaase malee gaaffileen kanas dabalatee kan biroo deebii argachuu kan danda'an sirna wayyaanee keessatti yookiin Oppiidiyoodhaan osoo hin taane sirna uummanni Oromoo nuuf ta'a jedhee ijaarratu keessatti duwwaadha. Jecha tokkoon bilisummaan booda jechuudha. Kun hamma hin taanetti Oromoota bara 2015 hanga har'aatti qofa haala baay'ee nama gaddisiisuun ajjeefamanii fi ajjeefamaa jiran mana hidhaa keessatti dararri guddaan irra gahaa jiru, akkasumas sababa siyaasaatiin lubbuu isaanii hambifachuuf oolfachuuf biyya irraa baqatanii biyya ormaatti hedduminaan haadhaa fi ilmoon yeroo tokkichatti galaanaan nyaatamanii fi maatii isaanii irraa fagaatanii rakkachaa jiran. Kana hunda irraanfannee Oppiidiyoo faarsaa kan oollu yoo ta'e kun dhugumatti baay'ee kan nama qaanessuu fi hamilee uummataa cabsudha. Uummanni keenya garbummaa jalaa akka ba'u yoo barbaanne daandii ittiin garbummaa jalaa ba'uu danda'u akeekuun dirqama lammii Oromoo barateeti. Keessattuu kan namoota ogummaa siyaasaa qabanii fi dhaabbilee siyaasaa lubbuun nu keessa jirti jedhaniiti. Uummanni bal'aan immoo wanta qaama barateen yookiin hayyootaan murtaa'e kana fudhachuun deeggarsa barbaachisu kennuun dirqama lammummaa fi Oromummaati. Garuu wanti jala muramee beekamuu qabu sirna wayyaanee jalatti gonkumaa gaaffiin saba Oromoo deebi'uu akka hin dandeenyee fi qaamni deebisuu fi humna siyaasaaf ga'umsa itti qabu akka hin jirre shakkii malee walitti himuun barbaachisaadha. Gama biraan rakkoo yeroo yeroon uumamu wayyaaneen umurii ishee dheereffachuuf tokko tokkoon nutti kennitu malaa fi ajandaa diigumsaa qabsoo keenya gufachiisuu isheen uumtee nutti gadhiiftu irratti mataa of dhukkubsuun gaaga'amoo miidhaa malee gatiin qabu. Kun tooftaa haaraa jarri tokkummaa fi qabsoo keenya balleessuuf uummattedha. Yeroo abbaa biyyummaa fi mirga keenya sarbanii dhiitanii nu bitan yookiin nu bulchan mirga keenya kabajaa jennee yeroo aadaa, seenaa, duudhaa, safuu, afaanii fi eenyummaan keenya balleeffamu nuuf sirreessaa jennee yeroo jireenyi keenya diiganii qabeenya keenya saaman nuuf deebisaa jennee yeroo qeerrota beektota keenya gad qabanii hidhaatti jumlaan ukkaamsanii gidirsan gannuuf dhiisaa jennee yeroo saba keenya ol guddataa fi hayyuu hunda jumlaan akka baalaa bineensaa gad ciranii ajjeesan dhiiga akka bishaaniitti gad dhangalaasan nun ajjeesinaa nuuf gaafatamaa jennee yeroo lafaa fi biyya nurraa fudhatan nuuf deebisaa jennee yeroo tartiiba qubee jijjiiran yookiin afaanicha awwaaluu barbaadan qubee nuuf deebisaa jennee kadhachuun sanarrattis waliin falmaa jiraachuun qabsoo keenya duubatti harkisuu bira darbee tokkummaa keenyaalleen diigaa akka jiru yookiin gidiraa tuffii dararaa fi garbummaa nurra dheeressaa akka jiru gad qabanii hubachuun barbaachisaadha. Afaan, aadaa fi seenaa keenya akka nuuf ta'utti qajeelfachuuf yookiin tolfachuuf aangoo siyaasaa harkatti galfachuun karra cufamte maraaf furtuu akka argannetti ilaaluu qabna. Kan orma kadhannee nuuf sirreessa jennu ofii keenya sirreeffachuuf humna siyaasaa arganna. Humna siyaasaa tana argachuuf immoo ciisanii abjoochuu fi ka'anii abjuu himachuu qofti fala ta'uu hin danda'u. Kanaafuu namoonni qabsoo Oromoo kanaaf dhugumatti rakkachaa jiran daandii qaxxaamuraa yookiin shoortikaat qabsoon uummata keenya ittiin milkaa'uu danda'u osoo nuuf eeranii kan jedhu mata duree jabaa atattamaan itti yaadamuu fi hojiirras ooluu qabudha. Yoo har'a karaa barbaachisu maraan of hin qopheessine diina har'aa caalaa warri waggaa 100
nu bitaa turan ammas duubaan qophii cimaa xumuraa akka jiran beekuu danda'uu qabna. Tartiiba qubee jijjiiramte jennee irratti wal dhabaa jirru kanarraa darbanii afaan Oromoolleen biyya sana keessatti dubbachuun akka hin hayyamamne gochuuf yookiin ummatichas dhabamsiisuuf karoora akka qaban dagatamuu qabu. Kana hunda ofirraa qolachuudhaaf yookiin furmaata tokkichaa fi isa dhumaa argachuudhaafis har'a wal nyaachuu dhiifnee diina keenya amma jiruu fi kan boornutti dabaree darbuuf adeemutti akkamiin irra aanuu dandeenya kan jedhu irratti osoo xiyyeeffannee akka saba bal'aattis akka nam dhuunfaattis kabajamnee jiraachuu dandeenya. Rakkoo xixinnoo jarri yeroo yeroon uumanii nutti darbatan irratti akka buchillaa saree lafee tokkorratti wal loltuu ofii wal ciniinaa jiraachuun salphinaa fi diina akka nutti kofalchiisee jiru namni martuu dagachuun qabu. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati. Allacha qabsoo adda bilisummaa jabaadhu jabee boonus kan irra toltu gachana Oromoo waboo konuufsuma guyyaan kee dhugaan kee emirtu saafuu sidee kutee lammiinkee sidarra hidhatiin kanaaf ta'ee diina keetti michiyya keeroomkee jajjabee kajileessa yennu beeku galmee deemsasa iskabna onnee sansaa ofeessa. Sijingo wafamnu akaduri igne bafno birar kanturi nui gudda mafte kan bulfamna igne takka kosi harunganna rabunu waltana fabbandu sobandu sijamban sorbandu hiratin gamromnu hajennu indostifto akopafanu hiratin gamromnu hajennu indostifto akopafanu indostifto akopafanu marumanya mirkanefanu. Faccia tirata samani wali tendefnu bakka jirru dina bitaka duka awale garabudu dina kanu kolake faida darbu dina tila ufe babiya argina gantu bolatise kana blamiko karadem to fi wanin kan uma ilmanke igadola dem babna uma ilmanke igadola dem babna igadola dem babna naftu 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 adanya tu sabako baradarma Oromo bukan kesan jalan nanti jumpa mata male bagi baldalakamo maaf tu tani karasa sanum tani wayo kubadani ani sifaran jira enu tambaye bada sanyi ko tu erasa ko kichade barbada lumpu ko duelo le garbu ma martifate ma faso sopina fa yon tu islami ko fa pakenya te fa yo kilo lenji fade dina korra gulu fa kana fu so farsa kana fu so farsa ma pan ku kamafa kanetiani male jarri salpo salpati nurra gadu sintatu kanaf kailami ko bilisumma naqabu qosati dinargamtu kanaf kai komoko bakka jirutta karu kita magudatu wan kabang bunne kan sichis na cucunun kulcitus nunaltu komoko kumpore sittatatu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffannee kana fakkaataa waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa boriin hanga wal agarruutti nagaan tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.